Yeroo baay'ee eebbi ijoollee waaqayyoo kan inni ittiin qabamu araara buusuu dadhabuu isaanii. Tarii nama meeqa ajin ol koomattanii jirtu sin. Kan abbaa fi haadha keetti gadditee jirtu hin jirtu. Dhiifama godhaa nama wal gaddisiistaniin. Ijoollee waaqayyoo warra waan ittiin koomataman hin qabne, warra mudaa hin qabne, warra hirrina hin qabne taatanii mul'achuudhaaf mee kottaa nagaa buusaa. Nama wajjin ol loltanii jirtan itti yaadaati. Dhiifama godhaa fi karaa keessan nama hundumaa wajjin jiraachuudhaaf carraaqaa, nama hundumaa gammachiisuudhaaf wajjinis nagaadhaan jiraachuudhaaf dhamaameesin. Ijoollee waaqayyoo kan isaan ijoollee waaqayyoo ittiin jedhaman nagaa buusuudhaan. Maatiyoos boqonnaa 5 lakkoofsa 9. Warri nagaa buusan gammadan isaan ijoollee waaqayyoo hin jedhamu. Warra kamtu? Warra nagaa buusan. Ijoollee waaqayyoo jedhamtee waamamta. Mee harka keessa ol kaasaa ani mucaa waaqayyoo ta'edha. Nu ijoollee waaqayyoo ta'edha. Nu kan seexanaa miti ta'edha. Nuti kan waaqayyoo ta'edha. Waaqayyootu waa'ee ijoollee isaanitti dubbate. Waa'ee warra kan dhuunfaa isaa ta'anii abjuudhaan natti dubbate. Abbaan waa'ee ijoollee isaan dubbata. Ijoolleen koo warra akkasiidha. Mucaan koo inni akkasiidha hin dubbata waaqayyo abbaan waa'ee ijoollee isaati. Ilaamee waaqayyo abbaan kee waa'ee kee dubbateera. Waa'ee ijoollee isaatii natti dubbate waaqayyo. Nuti ijoollee waaqayyooti. Warri Kiristoos Yesuusin fayyisaa lubbuu keenyaa godhannee fudhannee ijoollee waaqayyooti. Hundinuu uumaa harka waaqayyooti garuu mucaa waaqayyoo ta'uun kan danda'amu Yesuus Kiristoositti amanuu qofaan. Maaliif namni cubbuutti kufee ture? Toora gadhiisee ture. Waaqayyootti gargar ba'ee ture. Ijoollee waaqayyoo yookiis mucaa waaqayyoo jedhamanii waamamuudhaaf maal gochuu qabu ree? Yesuus Kiristoositti amanuu qabu. Nama seexanni uumeen jiru. Namni hundinuu uumaa harka waaqayyooti. Haa ta'uyyuu galee mana abbaa isaatti galuudhaafi Yesuusitti amanuu qaba. Karaan gara abbaatti geessu Yesuus malee hin jiru. Ilasii galaa bannee turre ilma bade beektuu boqonnaa 15 keessatti Luqaas boqonnaa 15 keessatti waan sadii bade. Tokko ilma bade. Lammaffaa irratti meetii yookiis warqee bade. Sadaffaa irratti hoolaa bade. Ilaalaa kun sadanuu qabeenya namaa turan. Qabeenya namaatii hin badan garuu. Meetiini lafumatti bu'ee ta'a maqaateef manuma keessa bade. Amma na qubeelaa yookiis warqee qubatti qabdan tokko dubbedee lafa bu'ee miillan qabu adeemeen sobu. Lafuma bu'ee ta'a. Lafuma kufee ta'a. Achitti kufennaan namni fuudhin malee naannooftee dhuftee achumatti argita. Meetiin mana keessa bade. Goluma keessa bade. Waa jala dhokatee qubarraa bu'ee bade. Maal goote dubartiin isheen qubeelaa jalaa bade. Ibsaa qabsiifatteeti mana keessa barbaaddee manuma keessa argatte. Meetiin eessatti badee manuma keessa badee manuma keessa argamu. Tokko kana naa qabadhaa. Inni lammaffaan immoo hoolaan bade. Hoolaan Ameerikaatti hin baddomu. Hoolaa asii kaatee Eertiraatti badde dhagee hin beekon. Hoolaa Awurooppaatti badde dhagee hin beekon. Hoolaa yoo baddee mandaruma keessa baddi yookiis immoo laga sagamaatti baddi malee fagoonnattu. Hoolaan tikeetti xiyyaara kutattee biyya biraatti hin baddu. Hoolaan tikeetti makiinaa kutattee makiinaa yaabbattee biyya kan biraatti hin baddu. Naannoomatti baddi. Meetiin mana keessa badee hoolaan naannoomatti badee inni sadaffaan gasa habshaala tokko dhufe. Ilma nama badee sadaffaa irratti. Namni kun immoo lafa shanii hin geenye hin jiru. Fagootti badee inni immoo. Namni xiyyaara yaabbattee si sokkiti. Makiinaa yaabbattee si sokkiti. Miillumaan lafa kun laga kuttee sokkiti. Meetiin mana keessa badee hoolaan naannootti badee ilmi fagootti bade. Sadanuu hin argaman. Arramee waan tokkoon jedha. Wanti bade sadan siif argamu. Inni mana keessa badees, inni naannootti badees, inni fagootti badees wal guuree siif haa dhufu. Wal waamee siif haa dhufu. Jedhame wal waamee dhufa naan jedhame. Wal waamee siif haa dhufu maqaa Yesuusiin. Ilmi badee amma ilmi gaafa badu fagootti dhufe. Deebi'ee mana abbaa isaatti galuu qaba. Deebi'ee gaafa mana abbaa isaatti deebi'u garbichaan ta'u mucaa mataa. Mucaa mana sanaa kan taasise DNA inni irraa dhalate dhiigan irraa dhalateedha malee akkasumatti hojiin hojjete miti. Hojiin hojjeteetu
mucaa mana sanaa taasisee utuu hin taane irraa dalachuu isaati. Amma fakkeenyaaf ati mana abbaa keetti dubbii kaastee yoo Ameerikaa turtee deebitee dhufte kanuma abbaa keetti tati maqaan abbaa kee waamamte. Maqaan abbaa kee waamamte. Maqaan kee hin sarrasamu. Qabeenya hirmaadhu sokki. Hojii jibbis duuriyee ta'e bakkee keessa fiigi. Gaafa deebitee galtus mucaa masaatati. Waan guddaa baay'ee mana ajaa'ibu utuu duuteeyyuu maqaan kee abbaa makeetti waamama. Utuma duuteeyyuu amma nama tokko nama 7 qaba ture yoo namni tokko jalaa du'e maal jedha? Ijoollee 7 qaba inni tokko garuu du'eera abaluu jedhama innis mucaa kooti jedha. Sanni du'eef mucaa koo mitiin jedha. Du'ees mucaa masaati. Dhaggeeffadhu duutee yoo jiraatteeyyuu sin kaasaa eebba dhaalta siin jedha Waaqa. Harka kennachuu raasiti ani mucaa Waaqayyoo ta'e dhiga. Maaliifin kana jedhe? Baay'een amma gaafan ijoollee Waaqayyoo waan gaarii dhaaltu jedhe. Anoo du'eera, anoo cubbuun qaba jettanii waan baay'ee tarreessaa jirtu. Baay'een keessan immoo anoo waldaa dhaqaan turre, anoo badeera keessan jiru laata jettanii keessaa obbaasaa jirtu. Baay'een keessan immoo anoo hiyyeessaa, eenyuun na yaadata, eenyuun dhimma koo qaba jettanii ulaagaadhaan keessaa obbaasaa jirtu. Inni kun ulaagaan barbaadu. Du'is jiraadhu, badiis jiraadhu, sokkis jiraadhu, dadhabiis jiraadhu. Miliyeenaan barka kee galcheera. Iyyi ani mucaa Waaqayyoo ta'e dhimee. Jedhi dabali maqaa Yesuusiin. 2018tti naan jedha Waaqayyo warri kan koo ta'an lafa dhaalu naan jedha. Ijoolleen Waaqayyo 2018tti lafa dhaaltu. Harka keessan gamaa gamanatti raasaa lafan dhaalaa jedhaa dubbadha. Jedhi dabali maqaa Yesuusiin. Isa dhumaa. Kanaafiyyuu amma gaa ijoollee Waaqayyoof bara ulfinaa dhufe. Waaqayyoon natti dubbate. Biiftuu haaraan arge. Biiftuu haaraan kun dukkana ijoollee Waaqayyoo ibsa. Biiftuu haaraan kun gola rakkinaa keessaa ijoollee Waaqayyoo baasa. Biiftuu haaraan kun jireenya mijataaf jireenya milkaa'ina qabu ijoollee Waaqayyoo jiraachisa. Biiftuu haaraan arge eenyuuf ta'uu laata? Arrarra dhaabadheen dubbadha. Boru waan haaraan tokko harka kee haa galu. Ani ijoollee Waaqayyoon hin jechaara. Ijoollee Waaqayyoon hin jechaara. Warri kan Waaqayyoo taatan harka keessan kaasa. An kan seexanaa miti kan jettan. Ani kan Waaqayyooti kan jettan. Dhugaa Waaqayyoo toora tooraan eebba harka keessan galcheera. Ni akka jedhame anis mucaa Waaqayyootiidha. Lafa Waaqayyo naan jedhe nan gaa'edha. Yeroo baay'ee gaa namoonni ijoollee Waaqayyoo kan ta'an maayikii qabatanii tajaajiluudhaan se'u. Never. Sababan tajaajile mitan kana mucaa Waaqayyoo ta'e. Sababan Kiristoositti amanee fi mucaa Waaqayyoo ta'e malee. Tajaajilli hojii Waaqayyoo natti kennedha. Siigala tajaajilli hojii dabalataa Waaqayyoo natti kennedha malee mucaa Waaqayyoo kanan ta'ani Yesuusitti amaneera. Amma ashaaraa koo utuu fuute DNA koo utuu dhattee marammarte Yesuusin waama. Seexana waama. Kan keessa akkasuma. Erga mucaa Waaqayyoo taate immoo warqeen wanti laficha keessa guutes warqeen diyaameendiin meerkuriin kan Waaqayyooti. Erga mucaa Waaqayyoo taate asii bahi kana hundumaa dhaalii siin jedhe. Harka namoota baay'ee keessatti guca ulfinaan arga. Maal kun jennaan galata guddaa OKTV irratti dhugaa ba'uu naan jedhamu. Hin mul'atta maqaa Yesuusiin. Iyyi yerootu naaf ga'e jedhime. Tokko. Sadumaa. Ilaa namoonni baay'een biyya isinitti jijjiirama. Waaqayyo biyya isinitti jijjiira. Ijoollee Waaqayyoo 2018tti lafa dhaalu biiftuu haaraa argu biyya fagoo deemu. Warri ijoollee Waaqayyoo taatan gammadaa barri ulfinaa tokko isinii dhufeera. Barri eebbaa tokko isinii dhufeera. Barri jireenya haaraatti jiraattan tokko isinii dhufeera. Harka lachuu raasaati ani mucaa Waaqayyoo ta'edha. Jedhi dabali ammayyuu. Mucaa Waaqayyoo ta'uu kee hin amanta erga ta'e eebbati barbaadde sirratti chaappesseera. Badhaadhinati barbaadde sirratti chaappesseera. Harka nama sibraa qabiiti ati mucaa Waaqayyootiin sodaatiin jedhin. Dhuguma sitti maa jedhin? Ati mucaa Waaqayyootii jedhin. Ilaame mucaa Waaqayyoo waan ittiin komataman hin qaban ijoolleen Waaqayyoo. Waan ittiin komataman hin qaban. Mudaan qaban. Hirrinan qaban. Hiyyooman zeeginnatiin isaanii lammii Waaqarraati. Ammam rakkatan balballi cufame zeeginnatiin isaanii Waaqarra waama. Mee iddoo tokko isiniif dubbisa. Filiphisius 2:15. Ijoollee Waaqayyoo warra waan ittiin komataman hin qabne. Komee maturra hin jiru.
ijoollee waaqayyoo warra waan ittiin komataman hin qabne warra mudaa haxxummaas hin qabne akka taataniif isin dhaloota micciiramaa fi karaa irraa kaate gidduutti biyya lafaa irratti akka ibsaa ibsituedha. Yesuusin nasin galle ijoollee waaqayyoo warra mudaa hin qabne warra hin komatamne ollaan sin komatu firri sin komatu naannoon sin komatu warra akkasii yoo taatanidha. Dhaloota micciiramaaf jallaa isa dukkana keessa jiru keessa dhaabattee mayyuu akka ibsaa ibsitaay. 2018 mandara digimtiin guutee keessa teessee ibsaa ibsita. Ol kaasif erga kee mirgaa dhugaa waaqayyoo nama akka ibsaatti ifu tokko argeeran. Maal ta'uu qabdu dhagaa ijoollee waaqayyoo warra mudaa hin qabne warra waan ittiin komataman hin qabne akka taatanittidha. Jalqaba iddoon dubbise moo Maatiyos 5:9 irratti maal jedha? Warri nagaa buusan gammadan isaan ijoollee waaqayyoo hin jedhamu. Milkaa'uun barbaadde yoo ta'e eebba tokkoon tarreessuuf jedha. Isatti darbuun barbaadde yoo ta'e nagaa buusi. Ollaa kee wajjin nagaa buusi. Dhugaa waaqayyootiif namni sin komatin maaliif si komata namni? Firri kee sin komatin abbaa faadii kee sin komatin in ibsitaayidha. Nama hundumaa gammachiisuudhaaf wajjinis nagaadhaan jiraachuudhaaf dhamaameesin gama keessaniin namni sin ajibbu malee isin nama jibbina akka ibsaa ibsuudhaaf ijoollee waaqayyoo warra waan ittiin komataman hin qabne warra mudaa hin qabne warra hirrina hin qabne taatanii mul'achuudhaaf mee kottaa nagaa buusaa. Nama wajjin ol loltanii jirtan itti yaadaati dhiifama godhaafi. Karaa keessan nama hundumaa wajjin jiraachuudhaaf carraaqaa yaala. Namni sun adiidu malee ati karaa kee xumuri ofirra. Yeroo baay'ee eebbi ijoollee waaqayyoo kan inni ittiin qabamu araara buusuu dadhabuu isaanii, nagaa buusuu dadhabuu isaanii. Caaffati qulqullaan immoo maal jedha? Ijoollee waaqayyoo warra waan ittiin komataman hin qabne, warra mudaa hin qabne, warra hirrina hin qabne taatanii yoo argamtanidha. Dhaloota jallaaf micciiramaa gidduutti akka ibsaa ibsituedha. Dhugaa waaqayyooti. Hin danda'ama. Mandara iyyumaan guute keessa sooromanii fooqii ijaaruun hin danda'amu. Amma mee magaalaa reefu guddachaa jirtu fooqiin 5-6 caaltu. Fooqiin muraasa magaalaa xixiqqoo keessa. Yeroo dhattanii fooqiin inni tokko keessa ol ba'ee shaatadee gubbaa saneera. Manni tokko immoo doffettee bira teessi. Argitanii hin beektanii? Keessaa ba'ee mul'ata fooqiin tokko immoo mana dulloomaatu. Argitanii beektanii? Inni tokko biraa ol sokkeera, inni tokko biraa shafoodha. Maqaa Yesuusiin ati biraa sokkita diinni kee shafoo ta'e hafa. Caaltee mul'atta siin jedha Waaqessi. Harka kee of duratti qabiti caalee mul'ata dhimee. 2018 caaltee mul'achuun barbaadda. Nagaa buusii siin jedha Waaqessi. Nagaa buusaasin. Warri nagaa buusan hagammadanidha. Nagaa akkamitti buusna? Namni sin komatin. Namni sin komatin. Arraba keenis hin gaddisiisin. Deddeebii keenis hin gaddisiisin. Kana naaf gochuu didde jettees hin komatin. Komatin. Warra hin komatamnedha. Tarii nama meeqaa jin ol komattanii jirtu sin. Inni immoo diina kooti jechaan jirtanii ammas. Kan abbaa fi haadha keetti gadditee jirtu hin jirtu ammas keessa. Kan ollaa wajjin wal komattee jirtu hin jirtu as keessa. Natti mika. Hiriyyaa kee wajjin wal komattee wal mufachiistee kan jirtu hin jirtu as keessa. Nagaa buusii siin jedha Waaqni. Nagaa buusi. Maaliif ijoolleen Waaqayyoo kan isaan ijoollee Waaqayyoo ittiin jedhaman nagaa buusuudhaan. Warri nagaa buusan hagammadanidha. Isaan ijoollee Waaqayyoo hin jedhamuedha. Hin jedhamu. Mee argannoo ijoolleen Waaqayyoo argatan ittiin sinii deebi'a. Dursa maal gochuu qabdu akka qabdan isinitti hima. Araara buusaa. Dhiifama godhaa nama wal gaddisiistaniin. Kottaame waliin komatinaa. Maaliifi dhaloota jallaan micciiramaa keessatti akka ibsaa ibsituudha. Akkuma mana fooqii amma manuma godoo fakkaattu gidduutii fooqiin tokko ka'ee mul'ata. Ijoolleen Waaqayyoo akkasii. Dhaloota jallaan micciiramaa gidduutii bahanii mul'atu. Nama sagaliif ergaa dhufe. Bara 2018 baatee mul'atta siin jedhama. Harka kee ol kaasi caaleen mul'adha jedhime. Bayeen mul'adha jedhime. Manni kee bayee haa mul'atu maqaa Yesuusiin. Qeen kee bayee haa mul'atu maqaa Yesuusiin.
namni sin komatin naman gaddisiisinati karaa kee nagaa buusaa ijoollee waaqayyoo jedhamu nagaa buusuu yaala meel maal ollaa kee harkasaa qabiiti nagaa buusuu yaali jedhime itti naayim ollaa kee harkasaa qabiiti nagaa buusuu yaali jedhin mucaa waaqayyoo taataa jedhin yeroo sana immoo jedhin caaltee mul'attaa jedhin namati harka qabde humna du'aa ka'uu Yesuusin caalee haa mul'atu. Kanaaf ila guyyaa lallabarraa dhageessanii kaasaati nagaa buusaa. Asii bahi nagaa buusi. Asuma taa'ii meesejii barreessi nagaa buusi. Dhugaa waaqayyoo keessaa caaltee mul'atta. Nama 31 dhufe maal jennaan akkas naan jedha waaqayyo hidhaa mandaraatu irraa cita nagaa buusanii achi keessaa ba'uudha. Tarkaanfachuun barbaadda. Guddinatti darbuun barbaadda. Nagaa buusi nagaan siif haa ta'u. Nagaa buusi nagaan siif haa ta'u. Gaa'ila keessan keessatti nagaa buusaa. Nagaa buusaa. Namni sin komatin maaliif si komata namni? Hojii keetiin namni sin komatin haasaa keetiin namni sin komatin warra hin komatamnedha. Warra waan ittiin jedhan hin qabne warra mudaa hin qabne warra akkasii godhan ijoollee waaqayyoo ta'e maal ta'edha? Dhaloota jal'aa micciiramaa gidduutti akka ibsaa ibsuudha. Amma mee yeroo baay'ee keessanii gaafa laaltan dukkanni seexanatti fakkeeffama. Ifni immoo gooftaa Yesuus yookiin jireenya bara baraatti fakkeeffama. Guyyaan tokko sa'aatii 24 qaba. Sa'aatiin 12 ifa biiftuutu ifa. Sa'aatiin 12 dukkanaa biiftuutu lixa. Ilmaan namootaa jireenya isaaniif naannoo jireenya isaanii ibsachuudhaaf jedhanii paawuzaa ampuulii gurguddaa hojjetatu. Galgalli bookelli yeroo isheen itti baatee mul'attudha. Guyyaa rafti boolla keessa boollatti namni ta'e halkanoo achi gadi yaati. Waraabessi boolla keessaa ba'a. Bineensi nama sodaachisu boolla keessaa ba'a halkan halkan. Ilmi lamaa immoo rafa. Amma yeroo paawuzaan balak jedhee ifu maaliif bookennattee irra marsiti beektu? Daangaa keenya darbite. Yeroon kun yeroo ifaa miti si dhaamsinattee fi jedhatti 20-50 taatee dhatte bil irreetti. Dhaamsuu mitiiti ila akkasin gootu libsachiistu indi mimmeessisistu dandeessee maggaarrajaa gochuu hin dandeessu. Kuma tokko faadattee taati paawuzaan qophaa masaa ifa. Dhaamsuudhaaf jetteeti isheen ol waamtee kottaa daangaa keenya darbee dukkana yeroon kun yeroo dukkanaati kun eessa baasaatii dhufe dhannee dhaamsinattee lafa keessaa yaatee waan akka humna qabdu dhaamsuudhaaf asii olitti hidhatti. Dhaamsuu mitiiti gaaddidduun ishee mul'atu. Balleessuu miti iswiinchiin ishee harkan jiru qaba. Inni immoo qophaa masaa gidduu taa'ee ibsa paawuzaan immoo ilaanan arge mandara keessaa dhufte qophaa makee ibsita. Ol kaasta harka kee si balleessuudhaaf dhufu ifa kee dhaamsuudhaaf dhufu sin danda'an siin jedha waaqayyo. Nan danda'an jedhi dubbadume. Caaleen jiraadha dhime. Eewni caalee jiraachuu barbaadu. Arraa kaasee ampuulii si taasiseera. Baay'ee sirratti ka'a. Baay'ee si balleessuu barbaada. Baay'ee lubbuu kee dhabamsiisuu barbaada. Zanaa itti gidduu darbitee jiraatta. Takala parada jalavados. Rikrooti lova. Kaasii harka kee waan arge 2018 lootoriin biyyaalessaa tokko si qaqqabeera. Eebba dimbeenne si qaqqabeera. Neekedhaame ibseen jiraadhaa jedha. Dukkanni nan danda'u jedha. Kanaafidhaam caaffati qulqullaan maal jedha? Ifichi dukkana keessatti in ibsa. Dukkanni immoo matumaa isa bira ga'uu hin danda'u. Maal amma godhu? Humna guddaadhaan ilaala. Ifichi dukkana keessatti maal godhu? In ibsa. Daangaa dukkanaa darbee jechuudha. Sa'aatii 12 ifee bichaayyuu miti. 12 irra darbee iyyuu dhaqee in ifa. Dukkanni immoo matumaa isa hin danda'u. Kottu waan sii chaappeessa. Xonqaayin si hin danda'u. Jawween si hin danda'u. Daggaamiin si hin danda'u. Abaarsi si hin danda'u. Dhukkubi si hin danda'u. Hin danda'amtu siin jedha Waaqayyo. Baratitti sodaa malee jiraattu siif haa ta'u. Baratitti sodaa malee jiraattu siif haa ta'u. Dargaggoonnis abboonni koos harmoonni koos ol kaasa harka keessan hundinuu qeerroof qeerrittiinis maqaama Yesuusin baratitti sodaa malee jiraattu siif haa ta'u. Baratitti rakkina mootee jiraattu siif haa ta'u. Baratitti dukkana mootee jiraattu siif haa ta'u. Baratitti abaarsa mootee jiraattu siif haa ta'u. Iyyoo ofirratti dubbadhu moo een jiraadha jedhi. Dabali dubbadhu ofirratti. Bara akkasii dhufe. Kanaaf iyyuu namni sin komatin gaa nagaa buusaa si baata. Nagaa buusaa
Inni waaqarraa samiirraa gadi dhufe. Ulfina isaa dhiisee gadi dhufe nama ta'e. Simadhu mana keetti. Simadhu akkuma Maariyaamin Maartaan simatan simadhu. Simadhu mana keetti Yesuusin. Ijoollee Waaqayyoo taata. Namni baay'ee Yesuusin mana isaatti simatu. Eessattan arga Yesuus kana hin jedhin. Masaa simatti tajaajilaa isaa. Maal jedhee? Ila beeleen ture bara dhumaatti qaba. Beela nan baasne dheebodheen ture bishaan naan laanne dheebuu nan baasne daaree uffatiin irratti moofee cicciteen ture uffata na dhowwattan jennaan. Eessatti si argine gooftaa jedhan sooressota. Eessatti si argine immoo kana nu gaafattati jennaan. Ana miti jedhe. Namni hojjetu tokko keessaa simati anaan simatee. Isaanumaan simadhaa jedhe. Kiristoosin finnee si hidhumne nun. Hin simattaa. Ol kaasi qarqake. Yesuus mana kee haasoo dhufu. Amma bara haaraatti fira waamuun hin hafu. Firoota wajjin wal waamanii walii wajjin nyaatanii dhuganii gammaduun hin hafu. Baraat dhufe ka. Umuriin nuu dabalame ka. Bara irratti barri nuu dabalame ka. Wal waamuun hin hafu. Nama walitti siqnu waamnee walii wajjin nyaachuun hin hafu. Firoonni wal barbaaduun isaanii hin hafu. Hunda caalaa garuu fira keerra kan caalu. Hiriyyaa keerra kan caalu. Yesuus dursee dhufe mana kee haaseen. Dursitee Yesuusin hin simattaa. Amma isa simataniif ijoollee Waaqayyoo akka isaan ta'aniif aboo kenneef jedha. Aboo siif laadheera. Harka mirgaa ol kaasi. Ani Yesuusin simadheera jedha. Yesuusin simatteetta. Eebbas si simata. Yesuusin simatteetta. Waan gaarii si simata. Kanaafiyyuu warra isa simatantu ijoollee Waaqayyooti. Tokkoffaa irratti Yohaannis boqonnaa 1:12. Inni lammaffaan warra afurri isaanii hafuura Waaqayyoo wajjin walii galeetu ijoollee Waaqayyooti. Namni hafuura qaba. Waaqayyoo immoo hafuura. Warri afurri isaaniif afurri Waaqayyoo walii gale. Ijoollee Waaqayyooti. Ijoollee Waaqayyooti. Amma namni baay'een afurri isaa hafuura Waaqayyoo wajjin waliin galu. Kadhannaan jaallatu. Maal nutti iyyiti jedhama. Afaan ishee nurraan qabdu kuneedha. Yooti hallelujaa jetti. Akkamitti godhaa jedha. Afurri isaaf afurri Waaqayyoo walii galaa hin jiru jechuudha. Ollaan tokko gaafatti kadhattu sin jaallatu. Yooti wal jaadatte sin jaallatu. Maaliif si jibba beektaa? Afurri isaaf afurri Waaqayyoo walii galaa hin jiru. Mucaa Waaqayyoo miti namni sun. Mana tokko keessa ta'anii haati manaa amantuudha. Abbaan manaa amanaa miti. Yoo haati manaa wal jaadatte farsoo dhugee dhufee jeeqa. Afurri isaaf afurri Waaqayyoo waliin galle jechuudha. Afurri keef afurri Waaqayyoo gaafa walii galu. Ijoollee Waaqayyoo taata. Yesuus. Maaliif maal? Afurri keef afurri Waaqayyoo walii galuu qaba. Namni afurri isaaf afurri Waaqayyoo walii galee maaliin beekamu? Hundumaa jinna gaadhaan jira. Hojjetoota Waaqayyoo jibbuu malee miti musliima iyyuu hin jibbu. Orma iyyuu hin jibbu. Namni kam? Namni afurri isaaf afurri Waaqayyoo walii gale. Nagaa buusuudhaan beekama. Haasaan isaa hin minya. Jechoonni isaa namatti tola. Rakkatoola biilobaas. Ol kaastaaree harka kee. Arraa kaasee afurri keef afurri Waaqayyoo walii galeera. Namni afurri isaaf afurri Waaqayyoo walii gale. Dhugaan sinitti himaa. Karaa hundumaan namni isa jaallata. Mi'a kee dhagaa harka keessan ol kaasaati. Afurri koof afurri Waaqayyoo walii galeera jedha. Jedha dabalaati. Afurri keef afurri Waaqayyoo walii galeera taanaan dhugaan sitti himaa. Namni si jibbuu danda'a Waaqayyoo si jaallata. Ilaama kanaafidha. Ollaan tokko pheenxee ta'uu kee kan inni jibbu. Nagadattee buluu kee kan inni jibbu. Afuura sirraa jibbi. Afuura si keessa jirutu afuura Waaqayyooti. Seexanni dukkanaaf ifni immoo waliin jaallatan. Akkuma isinitti himee bookeen iyyuu ibsaa dhaamsuudhaaf itti as ol fiiddi. Taayimii kootti dhuftee yeroo koo keessa maaltu si gashee etteef mokkorti. Yeroo baay'ee lafa nagada keetti lafa hojii keetti si jibbuu danda'u. Si hin jibbamini. Afuura isaaniif afuura Waaqayyootu waliin galiin jira. Utuu afurri isaaniif afurri Waaqayyoo walii galee Lallabaa. Utuu afurri isaaniif afurri Waaqayyoo walii galate dhugaa Waaqayyoon sitti masiin hin jibban. Gaaffii sitti hin ta'in ba'uuf galuu kee jibbuu danda'u. Ba'uuf galuun kee mataa cabsaatti ta'uu danda'a. Ilaa waan nagaa bara dhufeef ijoollee koomnaan jedha. Hojii Waaqayyoo hojjetta taanaan ollaan kee xonqaayidha taanaan sin jaallatu. Maaliin na jibben jedhin afuura isaaf afuura Waaqayyootu waliin galle. Konneekshiniin qabu Waaqayyoo wajjin namni sun. Kanaaf si jibba. Ati garuu achuma keessatti caaltee mul'atta. Ergaarra kun nama tokkoof kaasii harka kee. Si jibbuu danda'u mandara keessa.
iddoo hojii keetii si jibbuu danda'u, iddoo nagada keetii si jibbuu danda'u, miila nasitu alaabaa moo'ichaa kee ol ka'a. Caaltee mul'ata. Iyyi caalee mul'ata jedhime. Silumaayyuu ba'uuf galuun ijoollee Waaqayyoo jibbitootatti mataa cabsaa ta'eera. Amma immoo bara haaraa biiftuu haaraatu isaaniif beeku. Akkam ta'u gaa jibbitoon? Akkam ta'uun jedhaman? Silumaayyuu nyaachuuf dhuguun ijoollee Waaqayyoo jibbitootatti inaaffaa ta'eera. Amma immoo kunoo maaddii haaraatu isaaniif qophaa'e. Akka mataa hangaa jibbitoonni. Ol kaastaa harka kee jibbitoonni utuu ilaalanii dhadhaa ejersaa si dibadha Waaqayyo. Harka kee lachuudhaas dhadhaa ejersaan dibamaa hidhimee. Ilaame isheeti dhiqqoo irra jirturra. Dhiqqooti hojjechaa jirtu iyyuu sirkatti jibbaniyo. Amma immoo isa caalutti tarkaanfattee akka mataa hangaa amma jibbitoonni. Waan tokkon jedha. Keessuma ila 2018 waan biraa miti. Ba'uuf galuun ijoollee Waaqayyo bareeduu jalqaba. Daaklaadaa yamana suuka dababa. Ila 2018 akkaataan deemsa keetii it is graceful. Diina keetti mataa cabsaa ta'uu jalqaba. Deemsi kee diina keetti mataa cabsaa ta'uu danda'a. Quwaa qac jettee baatee yerootti galtu diinonni kee afaan qabachuu jalqabu. Jedhame 2018 jedha. Isa kan biraa miti jedha. Deemsi kooyyuu diinatti gaaffii ta'a. Amantee dubbattee si taasiseera. Qoy ammas ila 2018 isa kan biraa miti. Akkaataan uffannaa keetillee amazing. Diinonni wal harkaa fuudhanii haasa'uu jalqabu. Akkaataan uffannaa keetillee nama ajaa'ibaa. Ol ka'ii dhaabadhu. Akkaataan uffannaa kootiyyuu nama ajaa'ibaa hidhime. Nama ajaa'iba jedhi dubbadhu. Maqaa Yesuusiin. Ila 2018 isa kan biraa miti. Dubbiin kee akka dammaa mi'aawuu jalqaba. 2018 isa kan biraa miti. Wal jaallachuuf walii wajjin jiraachuun ijoollee Waaqayyoo diinotatti gaaffii ta'uu jalqaba. Jibbitootatti gaaffii ta'uu jalqaba. Maqaa Yesuusiin si eebbiseera. Raasii harka kee lachuu. Utuma isaan si jibbanii lafa dhaalta. Utuma isaan si jibbanii gaara Galataatti ol baata. Haleluuyaa. Akka jedhamu isa kan biraa miti jedha. Deemsi kooyyuu 2018 namootatti gaaffiidha. Akkaataan uffannaa kooyyuu namootatti gaaffiidha. Amantee dubbatta. Afaan qabattu diinni kee. Afaan qabattu diinonni kee. Sababni isaa ijoollee Waaqayyoo barri dhufeera. Iyyi barri naa dhufeera. Maaliif akkas jedhe beektaa? Mee dubbisi. Roomaa boqonnaa 8:17 dubbisi. Waan hundumaa argannaadha. Uffatallee hullum ነገር እናገኛለን ይላል. Nuyi ijoollee Waaqayyoo erga taane warra waan hundumaa argatan in taana. Nuyi ijoollee Waaqayyoo erga taane warra waan hundumaa argatan in taana. Ishi itti fufi. Waan kana hundumaas Waaqayyo biraa in arganna. Sirratan chaapessa. Waan yaadde hundumaa 2018 argadhu. Fuudhin harkaa si taasiseera. Jedhame waan hundumaa nan argadhaa'edha. Qabi nama isa biraa. Sodaatiin jedhin. Dhukkuba kee gattee baataa jedhin. Warra waan hundumaa argatan taataa jedhin. Ana jedhamini nuyi ijoollee Waaqayyoo erga taane warra waan hundumaa ilaamee ammas natti dhufe. Silumaayyuu ba'uuf galuun kee jibbitootatti gaaffii ta'eera. Amma immoo bara ulfinaa biiftuu haaraa sii beeku. Akkam ta'uun jedheeman akkam ta'u ammasaan akkamuma ta'u laata. Ila isa kan biraa miti 2018 akkaataan adeemsa keetii quwaa qac amazing. Akkaataan uffannaa keetii graceful ol kaastaa harka kee dhiiga Yesuusiin sii taasiseera. Siif taasiseera. Iyyi naaf teera. Eeyofata'u. Ijoollee Waaqayyoo barri dhufeera. Inni sadaffaan warra abdii Waaqayyoon dhalate. Warri abdii Waaqayyoon dhalate ijoollee Waaqayyoo. Maal jedhe beektu Phaawulos? Firooma dhiigaa, firooma foonii isa ittiin dhalataniin ijoollee Waaqayyoo ta'u miti. በዘር አይደለም። ፍሮማ ፎኒ አመት ፍራ ፎኒ ቀባችሁ ደንደስ ፍራ ፎኒቲን
mucaa waaqayyoon taatu. Dhiigaan mucaa waaqayyoon taatu. Maaliin taatare? Abdii waaqayyo sii kenne. Abdiin sun immoo eenyudha? Iyesuus Kiristoos. Tasfaachiin እሱ ነው. Warra abdii waaqayyoon dhalateetu ijoollee waaqayyooti. Mee dhaginaa dubbisu Roomaa boqonnaa 9 lakkoofsa 8. Warra abdii waaqayyoon firooma foonii yookiis firooma dhiigaa isa ittiin dhalataniin ijoollee waaqayyoo ta'u miti jedha. Warra abdii waaqayyootiin dhalateetu ijoollee waaqayyoo ta'a malee. Mee abdii waaqayyoon kan dhalatan yookiin Kiristoos irraa kan dhalatan isin ijoollee waaqayyooti waan hundumaa dhaalaa. Mee dubbisi. Kunis firooma foonii isa ittiin dhalataniin ijoollee waaqayyoo ta'u miti. Warra abdii waaqayyootiin dhalatetu sanyii dhugaatti lakkaa'ama malee jechuudha. Sanyii dhugaadhaati. Inni arfaffaaf inni dhuma jaalala waaqayyoo. Jaalala waaqayyootu ijoollee waaqayyoo nama taasisa. Love of God. Jaalala waaqayyoo. Namni cubbamaadha yoo sin jedhe jaalalli waaqayyoo garuu ofitti waama. Ammas waaqayyoo fagoottanatti mul'ate. Saba kanaan an jaalala bara baraatiin si jaalladheera. Kanaaf an gaarummaa kootiin ofitti si dhiyeessedha. Argita? Ani jaalala bara baraan si jaalladheera. Kanaaf an gaarummaa kootiin ofitti si dhiyeessedha. Jaalala waaqayyootu mucaa waaqayyoo si taasise malee dhugaadha. Namni jaallate miti. Namni si jibbuu danda'a. Eenxee miti siin jechuu danda'a namni. Ati garuu mucaa waaqayyooti. Jaalala waaqayyootu mucaa isaa si taasise. Harkaasa harka keessan. Jaalalli waaqayyoo mucaa waaqayyoo si taasiseera. Kanaaf amma hin milkoofta moo hin milkooftu? Obako imiko si wajiri gara namos nolilal kishu arkanamos nan kaje kishu gara namos nolilal kishu arkanamos nan kaje kishu sete oseta sega dafiko si kande oseta sega dafiko si kande arasijiko sumara arasijiko sumara Yesus sijiko sumara arasijiko arasijiko sumara arasijiko sumara Yesus sijiko sumara gara nama nanilal jistu arkanamas nagajel jistu karanama garanamas nanilal jistu arkanamas arkanamas nanikajel jistu oseta sega gafika si kande viso na kev dandeti ke tunabide na sora akapati na yade na sora akapati na yade na puta anabba kanduma to kichako kanabdal to kuba nababa go suma 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 nab suma suma go suma to kiche chalanguma suma 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 anab suma suma anab suma tokichi chalanguma
Ibbachaa deemus waan tondamtu Innabdoo doona ol kaawwattu Innabdoo doona ol kaawwattu Innaquu garamaa si ormaa yoomillee naaf abbaan koo sumaa yoomillee naaf abbaan koo sumaa anaaf anaaf tokkichi caalaa gurri dhaga'u sagalee namaa iji hubatu iddoo miidhamaa harki koo godhuunfaa rakkoo yoo daree eenyoo daree si malee abbaa koo tanaaf harka qabbee lafaa ga'eedhaan tanaaf abbaa koo hundanaaf ta'eedhaan tanaaf riqicha ulfinaatti daroodhaan tanaaf Yesuus koo waan hundanaa